Waraanni bilisummaa Oromoo maalirra jira? OBN illee waa'ee isaa gabaasuu dhiiste, shanee jechuun illee dhagahuu dhiisne maaltu jira warri jettanii hamman danda'u qoradhee dhiyeenya kana odeeffannoo waa'ee waan garaagaraa irratti odeeffannoo fokus godhee irratti hojjechaa ture. Dabalataanii riisarchii sooshaal miidiyaa irratti waan uummanni jedhu, waan isaan jedhanii miseensota waraanaas waan namoota baay'ee qunname waa'ee isaanii haga tokko beekuudhaaf yaaleera. Haala isaan irra jiranitti otoo isin achi hin dabarsiniin dura waan tokko kan isinitti himu wanni beekamuu qabu jalqaba waraana bilisummaa Oromoo jechuun riphee lolaa jechuudha. Riphee lolaa jechuun immoo waan waraana bilisummaa Oromoo irraa jalqabe otoo hin taane adeemsuma addunyaan tun ittiin duraaniif jijjiiraa turte. Adeemsa mootummaa abbaa irree irraa gara dimokiraasiitti ittiin jijjiiramtu keessaa tokkodha. Adeemsi riphee lolaa kun durillee addunyaa waan guddatte keessatti illee impaayiroota jajjaboo addunyaa tana ijibaachisan abbootii irree mootummaa gonfoo jajjaboo caccaboo hedduun isaanii kan ittiin bittinnaa'anii adeemsuma kanaan waraana bilisummaa Oromoo irraa jalqabe miti jechuu barbaadeeti. Duuba riphee lolaa erga ta'e riphee lolaan kunini adeemsa tarsimoo mataa isaa qaba, karoora mataa isaa qaba. Sanaan ala socho'uu kan hin dandeenye. Ulaagaalee inni guutuu qabutti waan jajjabduu baay'eetu jira. Sana keessaa tokko of ijaaruudha. Gaafa of ijaarte of ittisuutu dhufa. Of ittisuun kun ammoo chaalenjiiwwan gurguddaa baay'ee gaafata. Salphumatti lafaa kaatee gareen tokko ijoolleen ganda tokko ijaaramtee mootummaa tokkotti roorriftee of ittisuu hin dandeettu ni baddi. Kana godhuudhaaf immoo chaalenjii jabaa si gaafata, waan hedduu si gaafata. Erga ijaaramtee kaatee boodallee waan ijaaramtee baateef kana. Fakkeenyaaf kaayyoon kan kee mootummaa abbaa irree sana kuffistee mootummaa dimokiraasii ijaarrachuudhaaf yoo ta'e wantoota ati gootu baay'eetu jira. Sana keessaa fakkeenyaaf qaama kan keeti ofii keetiif qusattaa, meeshaa kan kee ni qusattaa, hawaasa kan kee ni qusattaa, mootummaa kan kee ni qusattaa. Bar salphaa miti mootummaa yoon isin jedhu mootummaa abbaa irree isa kuffisuudhaaf deemtu kana mataa isaanii qusatta bar. Amma fakkeenyaaf waraana biyya kanaa diigdee, qabeenya biyya kanaa diigdee, dinagdee biyya tanaa meeshaalee isaanii waan boriif si fayyadu hunda biyya kanaa diigdee, biyya tana ta diigamtee dhuftee atillee numa diigamta. Akka sanan taaneef jalqabuma if qusachuu waan ati gootu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo miti. Adeemsa riphee lolaa isinitti himuu kiyya. Adeemsa riphee lolaan ittiin waan sila godhu sana ittiin galma ga'u jechuu kiyya. Adeemsi kun ammoo chaalenjiiwwan gurguddaa baay'ee waan gaafatuuf waraanni bilisummaa Oromoo amma kan inni irra jiru if ijaaruu bira dabre, of ittisuullee bira dabre, sadarkaa itti hidda ijaarrachuu biyyattii keessatti sadarkaa inni amma irra jiru haala gaariidha jedhee hubadha akka yaada kiyyatti. Yoon kana jedhu baran nama deengaddaa Finfinnee waraana bilisummaa Oromoo Finfinnee seenuudhaaf ka'e warra isiniin jechaa ture miti beeki. Na hubadhu dabalataan amma miseensa waraana bilisummaa Oromoos miti. Garuu wanti hubadhu tokko yoo jiraate biyya keenyaaf mootummaa dimokiraasiitu barbaachisaa jedhee namana. Dabalataan mootummaan amma jiru kun mootummaa abbaa irreeti jedhee namana. Sababa kanaatiif lammiilee keenya baay'ee dhiibee jira. Kan bosona keessa jiru miti, kan ala jiru, kan buqqa'ee jiru, kan beelahee jiru, kan rakkatee jiru mootummaan kun sababa itti ta'ee jira jedhee namana. Sababa kanaatiif ani hawwiin kiyya inni guddaa mootummaa dimokiraasiiti. Biyya teenya Itoophiyaa mootummaa dimokiraasiitu barbaachisa jedhee yaada. Sababa kanaatiif mootummaan kun kufuu qaba jedhee namana. Mootummaa kana kuffisuun ammoo haala salphaadhaan akka hin taanetti namana. Kanaaf malee ani miseensa waraanaatii miti. Sababa kanaatiif loogii takkaallee keessaan qabu jechuu barbaadeeti. Gabaabdumatti amma haalli waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru haala Oromiyaa keessatti dagaaguuti. Gaafa isin ni hubatta yoo ta'e gaafa jalqabaa kan isin itti dhageettan Gujii keessa. Inni kaan Wallagga keessa miti. Amma Oromiyaa keessatti damee bakki inni irraa hin qabne hin jiru. Hattan Baalee keessatti kan nama ajaa'ibu hanga tokko seenaa jiraachuu fi seenee jiraachullee odeeffadhee ture. Bakki gar malee isatti ulfaate Baalee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee keessatti dagaaguu waan akka siyaadaatti ulfaate hin jiru. Isaan waan kana nama nan ta'a. Tarii isaanii nama nan. Ani immoo dhugaan isinitti hima. Maaliif jennaan ani isaanillee miti. Isaaniifis illee obo waan ta'eef. Amma garuu Baalee keessatti illee haalli isaan ittiin ijaaraa jiran haala bareedaadha jechaa jiranii. Harargee dabalatee godinaalee kana keessatti haalan babal'achaa jira. Adeemsa kana keessatti immoo wantoota baay'eetu isaan mudata. Fakkeenyaaf namoonni gaafa dhufanii bakka tokko qubatan chaalenjiiwwan baay'eetu isaan mudata. Sababni isaa uummanni isin beekanii duraanis shanee jedhanii bineensa jedhanii waan isaan barsiisanii turaniif uummanni bineensa asitti argine jedhee dhaqee mootummaatti hima. Kana keessatti isaanii of barsiisuu yoo inni hin baranne taate immoo sodaachisuunis jira bara. Fakkeenyaaf yoo ati kan dhayitee bakka sanatti dhayitee mootummaatti kan nu basaastu ta'e nuti immoo kana si goona jedhanii sodaachisuun inni kunneen adeemsuma waanuma godhamuu qabu jettanii yaaddanii akkam gootaree itti hin taa'e namanu dandeettee miidiyaa guddaa sana qabaatee waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan shanee tana shanee jedhee uummata barsiisuudhaaf bara aarsaa hedduutti kaffale. Dookumentariiwwan miliyoona dhiyaatutu hojjetame yoon isin hin jedhe ni amantaan amma isin. Dookumentariiwwan baay'eetu hojjetame akka isaan shanee ta'an barsiisuudhaaf. Shanee ta'uu isaaniitii fi bineensa ta'uu isaan amma gaafa dhufanii naannoo tokko qubatanii jari kun bineensaa miti jedhanii barsiisuudhaaf. Fakkeenyaaf nu bineensaa miti beektaa nuti waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of barsiisuuf aarsaa guddoo kaffalan. Sanuu miidiyaan qaban. Saatalaayitii irratti miidiyaan isaan daawwachiisan hin jiru bara. Kanaafuu hawaasa kana qaaman bira geettee tokko tokko naman siifattaa jechuudha. Kun ammoo chaalenjii baay'ee si gaafata akka warra miidiyaa sanan siin salphatu.
akkana yookaan kaabinoota ganda keessa qajeelchitee maal jennaan caasaan kan kee gubbarraa hanga jalaa miti jalaa hanga gubbaallee miti caasaan kee muraasa. Kanaaf isaan of barsiisuun haalli ulfaataadha. Sababa kanaatiif bakka isaan qubatanitti hawaasa keessatti rakkoolee baay'eetu mudatama. Hawaasnis isaan ofirraa dhiibuu, isaanis hawaasa waliin bu'uu, dabalataanii mootummaanis bakka isaan qubatan sanitti hawaasa shororkeessuu fi wantoonni garaagaraa wanna jedha. Adeemsa keessa garuu gaafa qubatan amma Wallagga keessatti waan ajaa'ibee waan dhaga'e poolisii Oromiyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo walumaan nyaattee galtii jiru. Qaama wal godhatanii jiru, wal baratanii jiru. Durillee maali bineensa alaa dhufee miti. Lammii biyya kanaati. Dabalataan ijoollee obboleeyyaniiti. Afaan tokko dubbatu. Afaan tokko dhiisi aadaa tokko loqoda tokko waanuma tokko waan hunda tokko qabu isaanii takka keessa ijoollee nyaattee guddatteedha. Kanaafuu haalli isaan dhiibu sun hammamuu yoo ta'e hammamuu yoo jabaate laaffataa deema dirqama girdoon abadan isaan gidduu taatu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu walitti dhiyaachaa wal barachaa waan deemuuf poolisii Oromiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo waliin nyaattee isaanii takkarraa gabataa tokkorraa waliin nyaatanii galaa jiru. Kana jechuun qaama hawaasaa ta'anii dabalataan qaama mootummaa ta'anii adeemsa keessa ol guddachaa jiru jechuudha. Kun immoo obsaa yeroo dheeraa gaafata. Asumatti ammumtaan maaliif Finfinneen seenne maaltu hangammaatti Finfinneen isaan gahuu dhoorkee warri jettan haalli akkas akka ta'e akka hubattaniif yeroo dheeraa fudhata. Rifee lolaan tokko lafumaa ka'ee yeroo sana mootummaa kuffisuu hin danda'u. Ijoolleen maanti xiqqoon takka ganda keessaa lafaa kaatee akkuma isin quba qabdanii ijoolleen tun gaafa jalqaba kaatu ijoollee poolisii Oromiyaatirraa qawwee caccabaa saamtee bosona duudde jechaanii turan. Har'a garuu dishqaa gurguddaa sanallee saammatteetuma dhukaasaa jirti jechuudha. Sadarkaa isiin itti guddatte agartanii adeemsa keessa numoo guddatti gaafa of ijaaruun kun jabaatee immoo Oromiyaa keessa bakka hunda gahanii guyyama tokko mootummaa abbaa irree lubbuu qabanii kaasuu danda'u jechuudha. Yeroo lubbuu qabdan ammoo miidhinaan isin hin jedha nama miidhamu hin jaaladhu. Dhugaa waliin dhiisnu yoo isin abiyyi miitan. Tura garuu feeta waggaa dheeraallee tura homaa miti. Amma dandeettanii tattaafadhaadha malee obsa gaafata silaayyuu ofittistanii isiniin har'a geettan kanaan booda wanti isin diigu ni dhufa jedhee yaadu. Waggaa 8 geettanii miti amma waggaa 8 kana ofittisuu dandeessanii guutuu Oromiyaa keessa ijaaramtan kanaan booda hamma fedhe humni jabduun feete Ameerikaan otoo dhufte isin balleessuu hin dandeettu. Garuu biyyattiillee qusadhaa lammiillee qusadhaa waan baay'ee isin gorsuu kiyyaa miti garuu jajjabaadhaa jechumaaf fayyaa naa ta'a. I love you so much.